Hooggantoonni olaanoon paartii badhaadhinaa hawaasa magaalaa Adaamaa fi godina Shawaa Bahaa wajjin mari'atan. Maricha irratti qaamoleen hawaasaa magaalaa Adaamaa fi godina Shawaa Bahaarraa walitti babba'an kan hirmaatan yoo ta'u, miseensi koree jiraawwachiiftuu paartii badhaadhinaa fi pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa akkasumas pirezidaantiin naannoo Amaaraa obbo Araggaa Kabbadaa mariisaniiru. Waggoottan muraasa darbanitti kallattii hooggantoonni olaanoo ka'an hordofne hawaasa bal'aa hirmaachisuun magaalattiitti jijjiirama ka'umsaaf ta'an galmeessuu dandeenyeerra jedhan kantiibaan magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee haasaa baga nagaan dhuftanii taasisaniin. Deemsa imala badhaadhinaa milkeessuuf karoora fi kallattiiwwan mootummaa keenya gama hundaan kennaman hojiitti hiikuu fi uummanni keenyas irraa fayyadamaa akka ta'u gochuuf yaaliiwwan kallattii hundaan taasisaa turreen bu'aawwan abdii namaaf kennan mul'achuu eegalanii jiru. Yaada ka'umsa marii kan dhiyeessan Daayirektarri itti aanaanti kan nageenyaa biyyaalessaa obbo Ristuu Irdaa'u biyya bittinnaa'uuf geesse hooggansi jijjiiramaa uummata of cinaa hiriirsuun akka baraare eeranii bu'aalee jijjiiramichaan galmaa'anii fi qormaatilee mudatanis ibsaniiru. Sababa sarbama mirga dhala namaatiin jijjiiramichaan dura lammiilee hedduun dararamaa kan turanii fi biyya rakkoo keessa turte hooggansi jijjiiramaa karaatti deebisuun guddina galmeessuun danda'ameera. እጅግ በከፍተኛ ሁኔታ የኢትዮጵያ ውድቀት የተመኙበት ወቅት የነበረ ቢሆን ይህንን አክሽፈን ኢትዮጵያ ችግሮቿን ደረጃ በደረጃ እየፈታች ስር ነቀል የሆኑ ያለፉት ስርዓቶች ሲያወራርሷት የመጡትን ችግሮች በሙሉ ደረጃ በደረጃ ለመፍታት በሚያስችላት ቁመና ላይ እንድትገኝ ማድረግ ተችሏል። Hirmaattonni marichaa yaada kennaniin bu'aa jijjiiramichaan argaman hedduu dhandhamnus rakkooleen qaala'insa jireenyaa iddoo tokko tokkotti nageenyi dhabamuu hanqina bu'uuraalee misoomaa fi kan biroos furmaanni osoo itti laatamee jechuun gaafataniiru. Nagayaa araaramaa biyya guddisuu biyya jijjiiruu biyyi tun dhugaa dubbanna osoo rakkoon meeqa itti jirtu osoo wanni adda addaa itti jirtu misooma dalagaa jiran osoo rakkoon kun jiraachuu baate hoo har'a beeytee biyyi tuni biyya itti hawwan biyya biroo deemuun barbaadu ilmi keenya sila as inumaa ka birootu nutti dhufaa jechuu biyya kana gara nagaatti fiduun ammas nurka jira ammas boris dhimmi kun itti fufee nagaan biyya kanaa waaraan dhufee jijjiiramni yookaan misoomni arra biyya keenya keessatti mul'achaa jiru kun dachaa dhibba dachaa kuma ta'uu danda'a. Maaliif godinaalee muraasa kan hojjechaa jiran amma godinaalee magaalota xixiqqaadha aanolee muraasa kan hojjechaa jiran hojii amma hojjetamee biyyi keenya itti maqaa guddaa argachaa jirtu. Biyyi keenya yoo nagaan waliigalli nagaan ishee tasgabbaa'ee garuu maaltu dhufuu danda'a raajii maalitti hojjetamuu danda'a waan jedhu waan namatti agarsiisu hin jiraa jechuudha. Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa gama isaaniitiin ibsa yaadota hirmaattota irraa ka'aniif kennan jijjiiramichi qormaatilee gurguddoo qunnaman hawaasa of cinaa hiriirsuun kallattii dalagsiisu kaa'ame hojiitti hiikee gufuuwwan bira dabreera jechuun yaada isaanii eegalan. Waggoottan darbanitti qormaatileen lafarra jiran hundi biyyattii tana quunnamanis gargaarsa waaqaatiin hawaasa of cinaa hiriirsinee injifachuu dandeenyeerra. በፈጣሪ እርዳታ ፈጣሪ አግዞን ህዝባችን ተክቶ ሰርቶ ፈተናዎቹን አልፈን እዚህ ደርሰናል። Rakkooleen nageenyaa mudatan seenessa waa hunda humnaan argachuuf deemuu biyyattiitti ture irraa maddu kan jedhan pirezidaanti Shimallis mootummaan ammas rakkicha mariin furuuf hojjetaa ibsan. እነዚህ በነፍጥ ፍላጎታቸው ማሳካት የሚፈልጉ ኃይሎች በእኛ ክልል በኦሮሚያም በአማራ ክልልም በሌሎች warreen waraanaan fedha isaanii milkeeffachuu barbaadan biyyattiitti asiifachi biqilaniiru. Kun seenessa dogoggoraa dur ture irraa madda. Akka mootummaatti rakkoolee seenessaa jiran hunda marii biyyaalessaan furuuf kallattiin qabatameera. የፈጠሩ ጉዳዮች ላይ ከትርክት ጋር ተያይዞ ከህገ መንግስት ጋር ተያይዞ ማሻሻያ የሚፈልጉ ጉዳዮች አጠቃላይ የኢትዮጵያኖችን የህዝብ ውሳኔ የሚፈልጉ ጉዳዮች በሀገራዊ ምክክር እንዲፈቱ ለዛ ደግሞ መንግስት ኮሚሽን አቋቁሞ ሁሉም የፖለቲካ ኃይሎች ሁሉም የፖለቲካ ፍላጎት ያላቸው ኃይሎች እንድንወያይ
yaada guduunfa marichaa kan kennan pirezidaantiin naannoo Amaaraa obbo Araggaa Kabbada fedhiin finxaalessitoota sabootaa fi uummattoota biyyattii walitti buusuun biyya bittinneessuudha waan ta'eef mootummaa cinaa hiriiruun uummatni kana fashaleessuu qabaadhaaman. ብልጽግና ዋና ፍላጎት ህብረት fedhiin guddaan paartii badhaadhinaa obbolummaa sabdaneessa mirkaneessuudha. Uummattoonni Itoophiyaa hundi eenyummaan isaanii osoo hin tuffatamin Itoophiyaa cimtuu uumuun kaayyoo badhaadhinaati. Daandii kanarraa dhimmoota gufachiisan hundarratti uummata keenya qabannee qabsoomna. Adeemsi gufachiisan yoomiyyuu galma ga'uu hin danda'u. ትግል ማቀላጠፍ እና ወደ ላቀ ደረጃ ማድረስ አለባቸው። እንዲህ አይነቱ ግርግር እንዲህ አይነቱ የተሳከረ የፖለቲካ እንቅስቃሴ አይዘልቅም። በየትኛውም ሀገር ታሪክም እንደዛ ይነግረናል።